السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفوني هردفتوتا شاينا لتوبي كديجة توبي يرام جرار كمتان هندك سمتك جراتني أبليان كبجم توسا لما نرمو هندك سني جر جرتو أنها جرادو هارا إن شاء الله نياتك زي قرا قدمو أكو كورونا اللي السنين كمنه gizee koronaanii akkuma argaa jirru deebi'ee kanaafuyyuu qorra kana waliin nyaata ulfaatu nyaata qorraa nyaata hin qabne nyaatanii koronaan akka isin hin qabne warroonni biyya ambaa keessa jirtanii kan mana madaamaa jirtanillee kan mootuyyuu hoolaa fi gaala jala jirtanillee galgala dalagattanii subii baatanii dalagatanii galagaltanillee hundumti keessanuyyuu akka of eeydanii nyaata ho'aa jechuudha. Nyaata biyya ambaa keessatti yeroo baay'ee nyaatamu keessattuu yeroo qorra baay'atu nyaata ho'aadha. Nyaata bishaan ho'aan itti baay'atu jechuudha. Nyaata baharaanni ho'aan itti baay'atu. Kanaafuu akka godhattanii akka itti fayyadamtanii akka dhiberraa of ittistan isiniin jedha godhuufi. Akkuma argitan timaatimii qopheeffadhee jira, kudaaraas ciree qopheeffadhee jira. Kun dijaaja keessattuuyyuu qullubbii adii fi zanjabiila baay'ee tokko itti fayyadama. Kuni shunkurtiidha. Achaan kuni qullubbii adii zanjabiila asitti akkuma argaa jirtanii baharaadaa qimamii jechuudha. Kimami qasaanu kuni kimami waliin makaa hundaati jechuudha. Aleeti kuni qaba. Qacaanu kuni paprikaa jedhanii akka barbaree kennatti garuu akkasii miti fakkeenyatti akkasii ho'a akkasumara hin qabu akkasumara sin ho'u isatti illee ni fayyadamtu jechuudha. Itti aanee soogiddaa achiraanii barbaree gurraatti afaan kenna waan jedhamtu beeku difama filfil aswad jedhaniini asitti qaasaanii kurkumii jechuudha. Yaa Allah afaan kenna illee waan jedhamtu dagadhe difama wajjin jechuudha. Kurkumii maal jedhamti yaa ambana akkasii obboleeyyantii itti fayyadamaa baay'ee yeroo baay'ee nyaata bishaan irra taru nyaata gogogaa waan akka waan akka ruuzaa garaa guuttattanii koronaan akka isin hin qabne dhibeef akka hin saaxilamne gizee qorraa kana jabaadhaaf eegaa isiniin jedha. Wanna waliin tura ammaaf hin jalqabne. Ammaaf akkuma argaa jirru zayitii xiqqootti godhadhe shunkurtii itti godhadha. Amma basalli mati akkanatti bilchaate yeroo jedhe qullubbii adii itti godhanna. Kanatti aansee zinjibiila itti godhanna. Saya lukuhin masa qopheeffanne itti godhanna jechuudha. Lukkuun kana bittaataa jirti. Kemudian kita sarsalan toman dia ada sambalnya itu merah patina. Tapi sekarang ini merah patina jadi kita kalian yeroo isin tiga satuan kayak ini. Mungkin kami bercerita yang berbahasa satu yang berbahasa itu murni aku kabur. Kita ambil lah ada pun nak operasi ni sebenarnya.
kanatti timaatimii keenya sadarkanne Hurrizaalee tokko namatti tola. Nafseen keetiin tariini akkasumatti majoon xumaatii kana xiqqoo isaatti fedhanna. Akkanatti dijaajaa fi lukkuu fi timaatimiin akkana jiranii walitti jechuudha. Timamii waliin amma inshaallah kudaara itti naqanna jechuudha. Amma kudaara itti naqanne haga inni qimamii wal fudhatetti xiqqoo isaa hin qadaannu bishaan ittiin goone jechuudha. Isinii haa galuu nyaata gisee qorra nyaachuu qabdanii ruuzaa fi kubsii nyaattanii garaa isin hin qabne jechuudha. Kanaafuu isin haa galuu nyaata gisee qorra nyaachuu qabdanii isiniin jedha. Amma hanga walitti deebinutti na waliin tura. Amma kun akkanatti itti qadaannee amma bishaan itti daakuu jechuudha. Maashaallah orgaan isaa lafaa isin fuudha. Bismillah bishaan itti naqataa jira. Baay'ee tokko bareedaadha. Osoo mi'aayitiin isinii miidha urgaa illee isin miidha. Eeggataatumaan garitti sibiila lagaa. Kanaafuu dhugumaafiyyuu nyaata kana baay'isaa isiniin jedha. Ijoolleen biyya ambaa jirtan keessattuu ijoollee biyya Arabaa keessa jirtan ijoolleen hoolaa eedan, kaaree eedan, kagaala eedan. Kanaafiyyuu yoo isin hin finne illee bitadhaatii nyaata ho'aa kana baay'ifadhaa akka dhibeen isin hin qabne jajjabaadhaa. Kubsiin barbaadanii, qixxaan barbaadanii, daabboo barbaadanii, biddeenaan barbaadanii, ruuza malee nyaachuu barbaadanii qolaan ammasitti ruuza illee bilcheeffataa jira. Akkuma argaa jirtanii akkasii jajjabaadhaa. Isin jaaladha ijoollee Oromoo. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Bye.